Kophee maal barbaachisa? Kiyya shaantaan yeroo hunda akkuma xaxametti jira eegan biyyaa ba'e. Waggoota eegan biyyaa ba'e amma waggaa gara 13ti. Dura barnootaaf hin ba'e san booda hojii aktiivizimii fi hojii miidiyaa irra ture. Gaafa hagayya 6 yookiin immoo guyyaa san dura biyyatti nan deebi'a. Kunis guyyaa kun kan filamee fi guyyaa seena qabeessadha. Guyyaa yeroo mormii san keessatti Oromiyaan guutuutti guyyaa tokkotti ka'anii namoonni 2 ol nurraa wareegaman waan ta'aniif akeekni guyyaa san deebi'u wanni guddaan wareegamtoota keenya osoo hin yaadatin osoo isaan hin kabajin injifannoo hangammaa argamsiifne kana dubbachuu hin dandeenyu. Kanaaf wareegamtoota warra madaa'an maatiilee isaanii gaafachuudha. Hojiin dura wareegamtoota kanaaf dhaynee ilaaluudha, maatii isaanii jajjabeessuudha, kabaja isaanii malu kennuudha. Itti aansee of course hojii gama siyaasaatiinis ta'ee gama miidiyaatiin hojjetamu qabu irratti hirmaachuudha. Yaaddoon nageenyaa ni jira. Qabsootti kan jiru taphatti hin jirru. Mana cidhaa dhaqanii morman dhoofatan kan deemnu bakka diinni ammallee guututti hin kufin keessatti. Haa taatu garuu hojiin hangammaaf alarraa hojjechaa turre amma booda itti deemsisuu hin dandeenyu. Hojiin injifannoo argame kana lafa qabsiisuudha. Ce'umsa gara dimokiraasiitti godhamu kana saffisiisuudha. Itti fufuu danda'uudha qaba. Riskii ni qaba. Rakkoon nageenyaa jiraachuu ni danda'a. Haa taatu garuu sodaannee bakka tokko ga'uu hin dandeenyu. Bakka kana akkuma deengadda siin jedhetti probably 2020tti hin geenyaaf deemuun qaban ture. Saffisa baay'eedhaan kan deemne saffisni kun xiqqoo na yaachisa. Maaliif sirriitti wal jala walitti goosisaa waan hin deemneef xiqqoo na yaachisa. Kanaaf saffisaan jijjiiramni dhufe kun akkuma faayidaa qabu risk illee qaba. Risk kana mitigeet gochuudhaaf anis ta'ee hayyoonni biraa hirmaachuun barbaachisaadha. Qabsoon teenya hangammaa kan geesse waggoota afran kana saffisaan kan deemte halkanii guyyaa waan daleeneef. Diina samuudhaan waan caalleef yeroo isaan rafamaan hojjenneef yeroo isaan ribaan kan dura waan dammaineef ammas yoo kan taa'u taate injifannoo hangammaa arganne kana lafa qabsiisuudhaaf konsolideet gochuudhaaf biyyattii gara sirna dimokiraasii ceesisuudhaaf tokkummaa keenya daran cimsuudhaaf daran hojjechuu danda'uudha qabna jechuudha. Dur sa'aa 20 hojjennu taate amma immoo sa'aa 20 ol hojjechuu danda'uudha qabna. Kan fagoorraa hojjennu san immoo amma keessa seennee uummata keenya gurmeessuudhaan jaaruudhaan deemuu danda'uudha qabna. Marsaan qabsoo itti aanu amma tokkoffaa diinni kufe kun biyya nyaatee akka hin deebine dhoorguudha. Kan lammaffaa biyyattiin gara daandii jeequmsaa takkaa'uu daandii abbaa irratti akka hin deemne gara dimokiraasiitti akka ceetu jechuudha. Oromoodhaaf garuu dorgommii diinagdee keessa seenuu danda'uudha qabna jechuudha. Amma biyya hoggaadha think taankii hin dhaabna, miidiyaa hin dhaabna. Bifa kanaan keessattuu manni keenya diinagdee keessatti dorgommii akka deemuuf hawwii guddaa qabna jechuudha. Abiyyi yeroo gara taayitaatti dhufu sirri waa'ee isaa beeknu turre hojiidhaan qabataman wanni nu agarsiisan turre. Kanaaf keessattuu yeroo ce'umsaa yeroo hedduu shakkisiisaa fi yeroo dongora xiqqaan kasaara guddaa sirraan gahu waan tureef biyyi irra lammaa wayya kan jiru ciniinfadhee mormaa ture. Maaliif riski qabaachuu ture jechuudha. Hojii hagammaa inni hojjetee hojii boonsaadha. Keessattuu hojiin baatii dura baay'ee harkifataa ture. Baatilee isaanan kana keessatti hojii boonsaa hojii ciccimaa hojjetaa jira. Dhimma power consolidation dubbachaa jiru san irratti hojjechaa jira. Amma hanqinni jiru maali? Ifatti biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuudhaaf deemamoo hin deemu kan jedhu ifatti natti mul'ataa jiru. Maaliif mormitoota wajjin gatta'anii haala sirna filannoo irratti haala adeemsa filannoo irratti wanni ifatti lafa kaa'ame hin jiru jechuudha. Namuufuu biyyi sun clear ta'uu danda'uudha qaba. Uummata keenyaafis uummanni Oromootis akka faayidaa qabaatu. Waggaan qabsoo 50 turii bakka akka geessu yoo kan barbaannu taate biyyattii gara sirna dimokiraasii ceesuu qabna. Dimokiraasii keessatti uummanni Oromoo mo'ataadha. Dimokiraasii keessatti dantaan dinagdee, dantaan hawaasummaa, dantaan security uummata keenya mo'ataadha ta'a. Kun waan hin oolle waadaadha. Keessatti biyyoon lafti akka Amboo kan handhuura qabsoo kanaa ta'an Gincii ka ibidda kana qabsiisaa turan Dambidoolloon kan hangarraa diina hirriba dhoorgan Awwadaayii ka wareegamni gurguddaan itti kafalame haala hojiitiin wal madaalchisee hunda isaanii dhaquun barbaada. Waadaan warra Ambootii fi warra Gincii garuu homaa waan hin oolle sun miilaan deemuu waan hin oolle.